Ashama akkam jirtan hordoftoota koo oduuwwan ammaaf qabadhee dhiyaadhen isin dhageessisa. Durarratti hangafoota pirezidaantii jalqabaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Hasan Alii waggoota 29 booda gara biyyaatti deebi'an. Ittaanaan muummicha ministeeraa obbo Tamasgan Xurunaa dhaabbata barnoota olaanaa mana amantaa Kaatolikii Itoophiyaa Likustaa magaalaa Shaggar naannoo Labuutti argamu daawwatan. Duraalee sirna gadaa tiksuun dhalootaaf dabarsuun nageenyaaf misooma biyyaatiif murteessaa akka ta'e Inistitiyuutiin Qorannoo Oromoo hime. Guyyaan dhalachuu Iyyasuus Kiristoos qilleen faranjootaa kutaalee addunyaa garaagaraatti sagantaa adda addaatiin kabajame. Amma oduu bal'inaan. Pirezidaantii jalqabaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Hasan Alii waggoota 29 booda gara Itoophiyaatti deebi'aniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa obbo Hasan Alii fi maatii isaanii simachuun baga nagaan gara biyya keessanitti deebitan jechuun dhaamaniiru. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa obbo Hasan Alii yeroo kurnee sadiitti dhiyaatu booda maatii isaanii waliin gara biyya isaaniitti yommuu simadhu kabaja guddaatu natti dhaga'ama jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaanti Hasan qabsoo uummata keenyaa keessatti gahee baachaa turaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaa har'aa kana akka dhaqqabu namoota adda durummaadhaan bu'uura kaa'an keessaas isaan jalqabaati jedhanii obbo Shimallis. Pirezidaanti Shimallis baga gammaddan jechuu kanan barbaadu maatii isaanii waliin nagaan gara biyya isaaniitti deebi'uu qofaa fi miti mootummaan isaan waayiloota isaanii waliin bu'uureessan dhiibbaa hunda dandamatee of tursiisuu qofa irratti osoo hin daanga'in cimee fi babal'atee uummata isaan qabsaa'aniif sadarkaa qe'eetti yommuu tajaajilu arguu danda'uu isaaniitiif jedhan. Obbo Hasan Alii Finfinneen yeroo barbaadde sammiitti ol guddatti malee abadan qonnaan bultoota Oromoo qe'ee isaaniirraa buqqisuun dalga akka babal'attu hin hayyamu jechuun nama cichoominaan mormaa turanidha. Sababa kanaan sirna yeroo sana tureen wal dhabuudhaan bara 1989 biyya godaanuudhaaf dirqaman. Obbo Hasan Alii bara 1984 hanga bara 1987tti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan tajaajilaniiru. Ittaanaan muummicha ministeeraa obbo Tamasgan Xurunaa dhaabbata barnoota olaanaa mana amantaa Kaatolikii Itoophiyaa Likustaa magaalaa Shaggar naannoo Labuutti argamu daawwataniiru. Obbo Tamasgan ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin dhaabbata barnoota olaanaa mana amantaa Kaatolikii Itoophiyaa Likustaa magaalaa Shaggar naannoo Labuutti argamu daawwadheeraa jedhan. Manni amantichaa deeggarsi dameewwan barnootaa fayyaa misooma bishaan dhugaatii akkasumas immoo dargaggootaaf leenjii teeknikaa kennuun taasisu imala badhaadhinaa biyya keenyaa keessatti qooda olaanaa qabas jechuun himan. Sirna bulchiinsa lafaa waraqaa eenyummaa diijitaalaa faayidaa waliin walitti hidhuun fayyadamtummaa dhiyeessii liqii qonnaan bulaa mirkaneessuudhaaf hojjetamaa akka jiru ministeerri qonnaa beeksise. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa magaalaa Buttaajiraatti sosochiin eegalchiisuu galmee waraqaa eenyummaa diijitaalaa faayidaa qonnaan bultootaa gaggeeffameera. Ministeerichatti dursaan hojii raawwachiisaa bulchiinsa itti fayyadama lafa baadiyaa Tigistuu Gabra Masqal wayitii kana tajaajila waraqaa eenyummaa diijitaalaa qonnaan bulaa biraan ga'uudhaaf xiyyeeffannoon ni hojjetama jedhan. Haaluma kanaan qonnaan bultootaaf dhiyeessii liqii mijeessuudhaaf tajaajila waraqaa eenyummaa diijitaalaa eegalamuu himan. Sirna odeeffannoo bulchiinsa lafaa biyyaalessaan aanaalee 516 keessatti ooyiruun miliyoona 32 caalu galmaa'uu fi waraqaan ragaa abbummaan lafaa kennamus dubbatan. Qonnaan bulaan hanga lafaaf qabeenya galmeesseen liqii argachuudhaaf waraqaan eenyummaa diijitaalaa faayidaan akka barbaachisus eeraniiru. Duudhaalee sirna gadaa tiksuun dhalootaaf dabarsuun nageenyaa fi misooma biyyaatiif murteessaa akka ta'e Inistitiyuutiin Qorannoo Oromoo hime.
Waltajjiin gabbisa qorannoo jechoota gadaa irreechaa irratti xiyyeeffate Yuunivarsiitii Haroomayaatti gaggeeffameera. Jechoota dilbii, duudhaalee fi falaasamoota sirna gadaa dagataman har'a dhaloonni akka baruuf Inistituutiin Qorannoo Oromoo dhaabbilee barnoota olaanaa waliin akka hojjetaa jiru Daayirektarri itti aanaan Inistituutichaa obbo Zinaabuu Asraat himaniiru. Goota 150 oliif jechoonnii fi duudhaaleen sirna gadaa keessatti irreechi ittiin ibsamu harcaa dhufuudhaan dhaloonni duudhaalee irreechaa karaa maleen akka hubatu taasisuu qorannoowwan agarsiisan jiraachuus hayyoonni himaniiru. Rakkoo kana furuudhaaf jechoota irreechi ittiin ibsamu qorannoon deeggaruun gabbisuun hojii insaayikiloopiidiyaa irreechaa qopheessuu gaggeeffamaa akka jirus dubbatan. Itti aanaan pirezidaantii dhimmoota qorannoo fi hirmaannaa hawaasaa Yuunivarsiitii Haroomayaa Dr. Isaaq Yesuuf Yuunivarsiitichi aadaa, afaan, duudhaalee sirna gadaa tiksuu irratti xiyyeeffatee qorannoowwan adda addaa taasisaa akka jiru wayituma kana dubbatan. Waltajjicha irratti hayyoonni Yuunivarsiitii Haroomayaa kan Finfinnee, kan Jimmaa fi Arsii gabbisa qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti xiyyeeffatan akka dhiyeessan gabaafameera. Dhumarratti guyyaan dhalachuu Yesuus Kiristoos qilleen faranjootaa kutaalee addunyaa garaagaraatti sagantaalee adda addaatiin kabajameera. Ayyaanni qillee dhalachuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan kan kabajamu yommuu ta'u, guutuu addunyaatti hordoftoota amantaa kiristaanaan akka kabajamee beekameera. Ayyaanichi Ameerikaa, Kaanaadaa, Meeksikoo, Ingiliz, Faransaay, Jarman, Xaaliyaan, Poolaand, Ispeen, Noorweeyii fi Biraaziil dabalatee biyyaalee garaagaraa keessatti kabajameera. Afrikaattis Afrikaa Kibbaa, Naayijeeriyaa, Gaanaa, Taanzaaniyaa fi Keeniyaa dabalatee biyyaalee 40 caalan keessatti ayyaanni qillee kabajameera. Ayyaana kanaan daandiiwwan, addabaabayiiwwan, gamoowwanii fi manneen ibsaa fi faayidaa diizaayinii adda addaatiif oolaniiru. Biyyaaleen ayyaana qillee muddee 25 kabajan lakkoofsa Girigooriyaaniitiin kan fayyadaman yommuu ta'u, warri guraandhala 7 kabajan ammoo lakkoofsa Juuliyaaniin kan fayyadamanidha. Hordoftoota koo waan dhaggeeffataniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Fayyaa ta'aa. Nagaatti.